yakka taate maaliif teesse duuta infalmattu kaate Oromoo ta'uun kee erga yakka taate maaliif teesse duuta infalmattu kaate falmadhu falmi baasi gumaa jarri nyaatte galti abbaan biyyaa sumaa baadaan keenya kaleessa nuti babal'aate warra bisaa nyaate ajeedaa balate laalayyoota keenya mana dhaatti raarsu jiraan wajjeesanii du'aa nutti faarsu yoo falmanne malee jarri kun bineensa waraabessi yuusee nu nyaachuuf haratti loo keessa daandii gabroonfataa daafi ofirraa cufii kutaaf amantaadhaan wal si nyaachisuufi gamtaan kee facaanaan caabuu kee beekadhu kanaaf itti cichi tokkummaa kee gadhu ta'uun kee erga yakka taate maaliif teesse duuta infalmattu kaate Oromoo ta'uun kee erga yakka taate maaliif teesse duuta infalmattu kaate falmadhu falmi baasi gumaa jarri nyaatte galti abbaan biyyaa sumaa Tole harka fuunee hordoftootaa fi daawwattoota maatii chaanaal yuutuubii kanaa kan taatan kallattii jirtan maraan isin qaqqabu nagaan keenya jaalalaa isiniin jecha har'a kunoo tola yuutuubii keenyaan isin qaqqabu yaallee jira. Kun yuutuub chaanaalii Oromoo Tuubiyaa chaanaalii yookaan Gadaa Shawuu irratti kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u torbanoota keessatti yeroo 2-3 kan hin caalle wanna hundumaa dambalii qilleensa irra balaliinee raanne wantoota hedduu qabannee qaxxisnee isin biraan kan geenyu oduuf odeessaalee torbanii tibbanaan qabachuun isin biratti kan argamnu yoo ta'u chaanaalii kana subscribe like share gochuudhaan nu cina kan dhaabbachaa jirtan daandii keenya kanaan guddaa galatoomaa isiniin jecha hiriyoota keessan isin mararaniif yoo chaanaaliin kun yookaan tamsaasa isin argattan kun isin gammachiise hiriyoota keessaniif share gochuuf jajjabina YouTube chaanaalii kanaaf kennu nu cina akka dhaabbattan isiniin jecha kan nu faana jiru kaameraa fi editingiidhaan kan nu faana jiru Gadaa yoo ta'u daarektarri keenya immoo neetworkiidha. Kunis tamsaasa keenya kallattiidhaan haala mijataan akka isin qaqqabu kan godhan isaan kanneen ani immoo jeneraalichi keessan Gadaa Shawuu yoo ta'u isin faana jirraa sirna keenya oromummaa keenya qabannee raanne dambalii hedduu qaalinee raanne kan dhufne yoo ta'u torbanoota kana keessatti wantoota hedduu mil'anne dhufnee isin biraan geenye jira. Kunoo akkasumas odeessaa torban darbe irratti boqochuu artist Alii Birraa godinoota Wallagga Lixaa fi Bahaa Wallagga irratti aleellaa dirooniidhaan raawwatame irraan kan ka'e wantoota hedduu isiniif tuttuqeen ture arrammoo kunoo kanan qabadhe isiniif dhiyaadhu akkasuma aleellaan sun bifa haarawaan kan nu bira hin hamne yoo ta'u haana Adaa Bargaaf Cobii irratti aleellaa gurguddaan raawwatamu lubbuu lammiilee keenya hedduu gaaga'ama keessa galchee wanta jiruuf irratti mari'achuuf gara keessatti dhufee jira. Oromummaa bal'eessuu fi kaayyoo Oromoo ka jedhu yookaan mirga Oromummaa kabachiisuuf namoonni quuqaman hunda keessatti haleeluun akka dagataniif akka Itoophiyaa dullattii sana faarsaniif namoota hedduu qabatanii socho'uu akka barbaadan sanammoo ilmaan Oromoo irratti waliigalaaf hin fudhataa fi yoo jenne gaaffii jajjabdu kunoo maaree harkaan qabannee jirra. Muuziqaa kana booddee walitti deebinaa Oromummaan keenya erga yakka ta'e ka jedhu artistii gidduu kan Wallagga Lixaa, Wallagga Ba'aa,
magaalaa Naqamtee keessatti qabamee mana hidhaa keessatti humna poolisiidhaan ajjeefamuu isaa qabadhee jira. Weellisaa kana dhaggeeffannee walitti deebinaa. Wallee jaallatama uummata Oromoof kaka'umsa ta'e qabsoo Oromoo ijaaruuf weellee hojjetame. Mucaan kun kanuma jaallatama guddaa horatee achi lubbuun isaa dhabamte. Kana isin afeeree deebi'aa nu faana tura. Turtiin keessan nu faana ta'u. jedhanii sirratti qindeessu.